affananii jechuudha. Qaamatti waa si marama. Amma naan jedhu fincaanna qabeera nama saatii tokkotti hin dhayxolan. Gaama nan duwaare nan bofa kamoo xiqqoodhaa tuman pish godhu. Utuma pish godhu fixe. Wallahi booda biddi dhaamee jennaan mul'atu. Waan masih kolfite wallah amma booda mucatti rabbi fi'aa haa ta'u maal jetti abiddi maaliif qannasee ani hin beekun jedhee takkaa'uu nadheen beekonna abidda biraa fidee qabsiiftennaan ulanne jechuudha wallah ilaalu sanatti ta'e akkasanii warras keessaa deexiru fayyadeeraa garuu waa fayyadeeraan noo Allah argaa kee anan salphannee rabbiin dhaloota bubbee nun godhini dhaloota bubbee jedhanii ulamaa'iin dhaloota bubbee jedhan sun isa kana jechuudha. Tan saalfanne si jala saalfannee jedhe mammaaksa Oromoo tan saalfanne si jala saalfanne naman saalfanne namni jala saalfata waan saalfattu waan jettulleen saalfattu. Yaa Rabbi yaa Allah zabana akkam keessa jira jechuudha zabana namni waan silaa mana haasa'an alatti haasa'u jechuudha. Silaa ani ka jedhu uummanni miidiyaa kuni wanti silaa mana haasa'anii nama didee miidiyaa kana malee gubbaarra malee nama didee maal jechuudha. Yaa Rabbi yaa Allah waan silaa namni mana dubbatu miidiyaan goluma ta'e bar gola waa itti dubbatan namni gola waa dubbata malee gabbayee alattuu waan dubbatu. Salaamtaa isin gaafachuu hin daganne faamilii kiyya assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu. Kabajamtoota fi jaalatamtoota daawwattoota hordoftoota YouTube chaanala kiyya jalatti argamtan hundi keessanuu jira jirtu faamilii kiyya. Warroonni amantaa birallee ashama harka fuunee baga jiraattan isiniin jedha. Kan haarawaa dhuftanillee welcome ahlan marhaban fiikum baga nagaan dhuftanii ani haa dhufuu. Isiniin jedha baga gama YouTube chaanala kiyya nagaan dhuftanii akkasuma kan alaa kan biyya keessaa xiqqaa guddaa amantii kutaa ganda osoo hin jenne hundumti keessanuu baga jiraattan isin jedha faamilii kiyya. Viidiyoon kiyya isinitti tole laayikii sheerii godhaa koomantii yaada keessan barreessaa kan haarawaa dhuftan immoo sabskraayibii godhaa isiniin jedha maamila YouTube chaanala kiyya ta'a isiniin jedha. Viidiyoon kee kan har'a qabadhee dhufa akkuma jalqaba irratti yoo seentan dhaggeeffattan kana mana qayyaa dhaqeetiniin anammoo waan isin dubbatte kanallee hin dubbadhu. Abbaa lataatu salphadhu ati rabbi si haa salphisu jedhe akkasii namni hin saalfannee namni waan silaa namni miidiyaa waan silaa namni golatti haasa'u miidiyaa gola godhatee jira jechuudha zabana keenya kanaammoo zabana bubbee jechuudha. Rabbi bubbee nun godhinii jechuudha. Xiqqoomallee qaaniin hin jiru yaa uummata keenya maali jechuudha. Dhiirri nama keessa taa'aa jira. Mucaan kun isin wajji dhiira ta'e akka waan viidiyoo kana namni dhageenye itti haasofti jechuudha. Sila namni yoo haasa'ellee mana ofii keessatti hiriyaa ofii wajjin illee haasa'e sila miidiyaan gola isinii ta'e jechuudha. Manni yoo haasoftanillee qaanfattan bara haadhuma faaxee taatanii marti keessan haati faaxee waan haasofturrallee saalfattu jechuudha. Normaala haasaan normaala jechuudha yoo haasofni silaa aadaa xiqqoo safuu jedhan biratti akkasii safuu hin qabu jechuudha. Namni waa laallataa waa haasaa miidiyaa kanarratti waa laallata jechuudha. Laallatuun hin jiru. Haasawuma normaala namni mana keessaa haasa'u jechuudha. Haasofni silaa safuullee kan safuu qabnellee tokkuma jechuudha. Rabbiin bubbee nun godhinii bubbee waa hunda fuutee deemtu jechuudha. Namni waan silaa namni manatti haasa'u fidee miidiyaa kanarra haasa'e bubbee jedhama. Kawaa silaa dubbiin manatti haasamu addatti mana haasama dubbiin miidiyaa irratti haasamu bootaa qaba wanti marti isaatu bootaa mataa isaa qaba jechuudha. Akkanumaanii waan safuu maraa jechuudha. Waan safuu maraa miidiyaa irratti akkuma argan haasa'anii jechuudha. Silaa fooloon nama maraachi oma arge nama dubbisaa jechuudha. Waan safuu taatellee kan safuu hin ta'inillee hundaa olma nama haasofsiisaa jechuudha. Miidiyaan gola ta'ee jira. ta'ullee hayaan fixate namni xiqqoollee taatu ruubillee taatu sila hayaan gimmaashni nurraa dhumate mee ruubillee taatu xiqqoo waa hambifadhaa yoo saalfattan kan wajjin ta'aa jiru kun dhiiraa kan irra jiru kun miidiyaadha xiqqaan nu dhagaa guddaan nu dhagaa aalam addunyaan nu dhagaa
Wanni an haasaa jiru kuni maali? Maal silaa ta'e miidiyaa irra fiddee haasoftamee waan akkana ajab 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 bara keenya kana yaa Allah yaa Rabbi Allah namni yoo namni waa nama gorsu ulamaa'ii waa nama gorsanii namni hin dhaga'u. Takkaan kun akkana safuu haasaa jechuudha safuu fixate akkami Rabbi rahmata nu godhare yoo nu safuu fixanne yoo nu haala fixanne ofuma keenya qiyaamaa ofitti taanee jirra jechuudha yoo zabana al-aakhir dubartiin safuu saala fixattee safuu fixattee jedhan san geennee jirra jechuudha. Kaas namni waan tokko waan silaa manatti haasa'a yoo ala haasa'i gabbee miidiyaa haasa'i namni silaa ollaanuu akkanaan dhageenya jedhee manatti haasa'a jechuudha yoo gabbaanii alatti haasa'an ollaan nama dhagaa namni gamaa gamana nama dhagaa jechuudha jecha safuu kun hin jiru amma zabana keenya kana zabana bubbee waan ta'eef wanni hunduu aadi normal maal toferee mammoonni hafee hin jiru bar namni homa argee yoo haasa'ummaan hafe takka hin jiru kun jaarsa fidee miidiyaa irratti jaarsa dhungata jaarsi jaartii miidiyaa irra fidee yoo fuutan jaartii akkanaa tana fuudhaa jedhee miidiyaa irra fidee dhungata kun immoo waan silaa safuu ta'e haasaa kaameeraa duuba hin didee jedhaa barani haasofni kun kaameeraa filipiitii malee ni didee ani wallahi na gaaramtanii uummanni miidiyaa kun jechuudha yaa rabbi akkan nan godhin ka yaa rabbi wallahi rabbi akkan nam safuu fixatee nan godhin inshaallah laa inshaallah safuu fixattanii jirtanii yaa ummata miidiyaa jaartiin tana kun jaartii kanaa tana fuudha jaartii tokkoffaa oduma isiin saalfattu inni giddi miidiyaa as baase sila miidiyaa si wajji fuudhe moo ofii fuutee namni tokko akka yooma viidiyoo jaartii ofii as baasee dhungatee jaartii ofii agarsiisaa akka jaartii fuudhee na argaa isilleen akka an jaarsatti heerumee jaarsa argadhe na argaa ani wanni hunduu kaameeraan daawwitii ta'ee jira jechuudha kaameeraan amma namni yoo gabba'u yoo tottolfatu dirqama fuula ofii ilaalaa jechuudha amma akkasii bar namni wanti silaa duraan gola ta'u amma kaameeraa irra ta'ee jira jechuudha. Kaameeraa bakka kaameeraa irratti of mul'isu yaa rabbi haphii nuun godhin kaa'e haphii nama akka ustaazni Sheek Abdulsalaam Kadir baananii gurbaa garbuu nyaatu jechi isaan jedhan tokko hansaraa rabbi nuun godhin hansaraa nama hansaraa jechuudha. Rabbiin nama qullaa hansaraa rabbi nuun godhini. Nama waan dubbatuu fi waan jedhu laallatu miidiyaa irratti akkasii osoo ofuma qoxxaftanii xiqqoo illee xiqqoo maruu billee taatu osoo ofuma qoxxaftanii waan haasoftan kana maraayyuu haasofni isiin dubbatte saniyyuu bakka dubbachuu iyyuu saalfadhe jechuudha. Amma namni viidiyoo isii dhageeffatee akkanaan haasofnu hin galaafi jechuudha. Qayyatuun haarawaan miti jechuudha namni martiin qayyata. Amma qayyoo qayyatte sa'aatii guddatu sa'a takkarra turtaa sa'a lamarra turtaa kanarra turtaa kanarra nama tursiisaa qayi moo akkuma sanitti hanguma kanaan dadhabdeetiin nama miidiyaa irratti kan haasofta astagfirullah lazii sheemii dhaara sheemii xiqqoo waaqaanfadhaa fooluma laaltaniitiin qaanyilee hin fixatinaati xiqqoo wayi maqaanfadhamee ruubillee taatu xiqqoo masii waaqaanfadhaa. Akkasii faamilii obboleettiin teenya tun qayya jechuun namni nama hin beekne jiru qayya jechuun namni qorri dhahee yookaan dugdi isaa dhukkubu faayidaa guddaa qaba namni yoo qayyatellee faayidaa guddaa qaba. Isiin amma maqaa dubartiilee xiqqoo tuquu fi ofii isiin dubartii dhiira keessa teettee waan hin taane haasofti. Akkasii rabbi ishee qajeelchu yoo wallaalummaa taate rabbi ifa siifaa banu. Akkasii obboleeyyan kiyya hedduu tokko nama kolfisiisaa jechuudha. Hedduu kolfaa nama ajjeesa jechuudha. Hojiin nama tokko nama kolfisiisa jechuudha. Ta duulteen beene dhataa bultedhanne mana qayyaa dhaqeen beeku gaafuma sanaan awwal marraa dhaqee jettee miidiyaa irratti uummata kolfaan ajjeeste jechuudha. Waan baay'ee tokko hin taazabdamu ni kolfita walii nama dhibaa bara. Wallaahi walii nama dhibaa. Siida maal haasofti jedhaani. Isiin ajaa'iba haasofni nama tokko jechuudha. Ajaa'iba.
Rabbi haa laaffisu namni tokko faana haarawaa takka qayyadhee hin beeku awwala marraa qayyadhe jette. Isii haa laaffisu kan inshaalla marraa lammataa yoo itti deebitu. Yoo itti deebitu marraa lammataa illee ati waan biraa fiddaa. Astagfirullah lazim. Kam dubbattee kam dhiiste aki. Hedduu tokko nama kolfisiisaa wallahi hojiin nama tokko tokko Rabbi isin haa qajeelchu. Rabbi isin haa qajeelchu anka isinii dhaamu. Haala saala hin fixatinaa isiniin jedha obboleeyyan kiyya. Dubbadhaa taphadhaa kolfaa taphadhaa rakkoo hin qabu. Garuu daangaan darbinaa tasafuu manumatti hambifadhaa. Ta kolfanii taphatan ta qoosanii taphatan qoosaa taphadha garuu kan daangaa dabaree kana miidiyaa irratti osoo dubbachuu baattanii osoo qottabtanii isiniin jedha silaa namni waan namni jedhu hin dhaga'u jechuudha. Fooloon jaanjessee jira. Bar fooloon namni yoo qaldima qalladeeyyuu waan nama bohaarsu waan nama taphatu haasa'ee bar fooloon argata namni qaldima qoosaas nama sallaalee itti bohaaree gammadeetiniin fooloo ofii isaatiifuu nama godhaa jechuudha. Garuu waan safuu haasa'ee fi namni fooloo namaan godhu jechuu sanii fooloolleen argatanii. Akkasii rabbiin keerii haa godhu isin haa laaffisu faamilii kiyya. Viidiyoon kiyya waa'ee obboleettii keenya kana fakkaata. Jalqaba irratti viidiyoo isii caqasa. Anamma jecha isiin dubbattillee hin dubbadhu. Xiqqoo qaanfadhuma jedhaani dhaamsi kiyya kan isii dhaamu qaanfadhu isii bichaa miti fakkaatan akka isillee jechuudha. Kan waan dubbatu mana dubbatan mara miidiyaa irra dubbatuuf jedha. Akkasuma warroota jaartii yoo fuudhellee jaarsa argattellee jaarsa kiyya naa laalaa warra jettullee kaameeruma duuba godhadhaa saalfadhaa. Amma uummanni miidiyaa jaarsa jaartii fidee miidiyaa irra argisiifatu uummanni miidiyaa si wajjin hin fuunee jaartii jaarsa yoo argatte jaarsa fiddee miidiyaa irratti akka haati faaxee baantu jaartii jaarsa yoo argatte fiddee miidiyaa irra sukkuumtu sukkuumii ishee haa sukkuumuu jette. Akkasuma jaarsa fidee jaartii miidiyaa yoo argatte jaartii laalaa fuudhee jira kunaarra fuudhee jira jaartiin kana jaarsi miidiyaa irraa maali jettee silaati faate akkasii silaa manni keessanii miidiyaadha. Rabbi isin haa laaffisu. Nima qottobadhaa mee xiqqoo ishiirraa irra qottobadhaati. Akkasii faamilii kiyya viidiyoon kiyya kanarraa kana fakkaata. Waa uummata keenyaa safuu xiqqoo hambifadhaa jedhaa viidiyoon kiyya kanarraa. Haga viidiyoo biraatiin walitti deebinutti turtii gaarii naaf turaa. Kolfallee ni duutanii ittillee bohaaraa. Haga viidiyoo biraatiin turtii gaarii naaf turaa. Viidiyoon kiyya isin tole immoo laayikii godhaa koomantii yaada keessan barreessaa. Rabbi nu haa qajeelchuu. Walitti deemna taanillee rabbi haa qajeelchuu. Baay baay turtii gaarii naaf turaa.